في خود سد وريقم تنو يا دتشيسا إن أصلا تايتي فنفنن كي يجاتوري بالا تايف فنفنن كي يجا إلو بابور تايف فنفنن كي يجا دم بدون نوم تكل تايف فنفنن كي يجا كامي سيرايا تايف فنفنن كي يجي قوياتوكو فنفنن جاني نغري لفا أباسا وانتيف هندور أورم تيچا وانتيف هنده طولما وانتيف لفا بورن تيچا وانتيف كي يجي أرلي نفلمن أرلي لفتي تفامنا هندين هندورتي طولما لفتي أورم تيچا haga oromon pultuti oromon nagen arkatu kana jala murre dina fi firati himun nurajrat wanni godu nurajiru khaysafu dargageysi an umriti jatanan dargageysa ka khaysanin kam dargageysa kun qabso sene mal gonechun anaf bidisumada anaf gammachuda warra sila mora dina khaysene wa me godu arra mora qabso debe warana khanicina dabbacha jira garagaruman ganda kaysinin bafni garagaruman amantin dinni kaysin jiddutin fajafni isin oromoda kham il unde boranat kham barento umtitenya oromticha khawari nufidu utuba oromtichati hunde sabakhanati yechuda amantin ta abbati oromman tawaloti dinni yaro amade mukhan oromo loqodan amantin gandana dabasu saganta godate jira loqonni oromo ana faya khiyya loqodo oromo chufti anaf qabenya khiyya adan oromo anaf qabenya khiyya khakunu fatu ana qabenya khiyya kan din ule godate itinu qabsun qabu din khana qabate itti adanu basun qabu akka maratan kiro afurtau loqoda bale loqoda gujija usaniti khana loqoda gondari fi gojambira hagesu nubiramiti nuti wankana ega e bifne turrejirechu ega irradabarre turrejir bara wallala bara ummanni khenyo oromo wi fin injenni khan an islam e finjo khan an arari finjo khan an wallage finjo awalle biradabarre nuti ilman oromoti ilman ki yabaka jirtani wal qabadda wal jabeysa qawa dinni sinjiddu bana immediate firra chufa dalot akka khaysani khaysafu jolle nanna finfinne dalatte jolle oromoda ta afan oromo himbeini fi matansa hirkifadda fiddi heisa afan kana jalatani wallalle jalatanin deisine sena heisa dabarre ya dadda sirna heisa dabarre ya dadda wal barsisu nurra jirata wal ibne kharto konde tanaf jala rabbinu ha khannu wal dageeti rabbinu ha khannu bakka jiru rabbi wal jaranu ha ofu dubbata arrada badema mijah rabbinu raha qabu oromon takka addi bilisuma oromo ganama onni nu barsise ummanni oromo biya takka qaba hire takka qaba hegere takka qaba wan bira tokkon kam wal jalachur khanaf bakka jirtani warana khaysan gargara operation demu jiruni agartan amma khaysati wabo bellesinan oromo bellesina debe julman awalla chajiro yechun khanaf wan dandesa wa rabbi isini behu tikkan qabwonni khannan خارقو دنكن بورشان تمكن خبورشان تمكن افتان ابخن همنا جنة ولي مرتيسو ني الفات وان دنديسن كراجور لي خانو قبيستين بليز ورانا خيسنيف ارجوما واني اما اسركنا مخون it is under control نهر كسينا دي بي ان اسنيف غباسا اكوابو global tax force city اما سديج الرايدي اما سدي الروان كان هجن نتوام بران كمنو هجري بران كمنو هجرين تانيا خيفان نباسو ربي وجه ورانا بلسوما ورموتي جنة ايغا مرتيفان نتوري ايغا وجهيري رتوري نمني قوتا إسافة المنقمن نمامت والرومان كرانا جاجي اما وليغا فيغو خنو دوغا وليموف يو وراني بلسوما ورمون جيران خبجان كبان خران نجاتو نمك أبسو هيدا نوك أبو في خبجان كبان تناف وان دنديسان gargara warana khaysani gachena khaysani wabi ilman kaysani gababu matti warani bilisuma oromo samira gadi bune dachi rawrimban gadame sakhenya gadame oromtitti duida oromticha khaysa bahan kana ilman kenya rakachun qaban ilman kenya miidamu hin qaban ammo sirna naftanya haga likiliki galchinutti abadan itinif waqo gutu rabbi rahmatana kana ne sudur
yoo dadhabne ilmaan itti guddifna janim itti nu guddisani nuti garuu ilmaan keenyatti dabarsinu ilmaan keenya numan dabarsine gabrummaan nurra dhaabbachuu qabdiin ja'a fayyaa taha horaa bulaa jaalala kabajaanti yeroo hunda oromoodhaaf ol'aanaadha bagaan oromoo ta'ee dhaladhe baga ilmaan kiyya taatan isinis baga ilmaan kiyya taatan waan bara dheeraa kophaa itti rakkachaa turre arra dhaloonni xixiqqaan harkaa fuudhee jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo ajajoonni gubbaan gadiitti umrii teessanii warra umrii teessanii qabsoo teessan gaggeessaa jira. Kanaaf jajjabaadhaa jechuun dirqama keessanii waan dandeessanii cinaa dhaabbadhaa horaa bulaa fayyaa taa'in isin jabbuleeyyan kiyyee ilmaan kiyya. Egaa hedduu galatooma asirratti ayyee saamiyaatiin na baga dhuftanii gara tiktookii hedduu galatooma yaada bareeda qabatanii waan hundaa dubbattanii jirtanii isinitti aansee immoo waraana keessaa namni dubbachuu barbaadu waan jiruuf namni tokko jalaa ba'ee hawwii naaseentu bosonorraa namni tokko haasaa godhuu barbaada addi saamiyaallee nasuma haa ta'anii jechuu barbaadeeti soorii. Yaa asin jira. Iyo. Hawwii seensisi namattu. Hawwiin seensifna. Egaa daawwattoota keenya Oromoo teenna uummata qashtii takka takkaan isan seensifna. Hawwii dura yeroo tokko Aashaa Goobanaa seensifna. Aashaa Goobanaa as jiranii addee Aashaa Goobanaa jaal hin beektanii yeroo isii seensifna eega siitti fufna. Jaal Aashaa viidiyoon osoo nu dhuftanii bareeda ture viidiyoo banadha. Okay. Video achumarra ati. Okay, me video lala jirati di famana godati. Okay, achuma gubbaa jira wanni keessa seenaati video bana. Telefona seenaa jira. Amin sagalee kan kee mute goote jirta. Tap godha Oromoo tap. Bakkuma dura seenuudha buletin kenna bakkuma dura seenuudhaaf itti mallattoo namaa ergattee jiraan mallattoo lama. Isuma san yoo tuute mallattoo viidiyoo fi mallattoo wannoo jira. Okay. Aashaa Goobanaa namni Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga jiraatan Oromoo jiraachuu kana qaba. Baga TikTok illee dhufnee egaa beekumsaaf dandeettii TikTok illee dhabnu Jaalsaamiyaan hedduu haasoftee haasawa gaarii haasawa san Jaalsaamiyaan nuuf ittee jirti na fakkaata wanni ani irra deebi'ee isiniin jedhu kaleessa abbootiin teenna maal jette dandeenyu hiddaan buqqeefnaa dadhabnu ilmaan itti guddisnaadha. Ilmaan itti dhalanii itti guddisan ilmaan biraa osoo hin taane ilmaan arra jirtuudha. Akkuma Jaalsaamiyaan jette ilmaan biraa dhaloota biraatiin hin dhaalchisnu qabsoo tana qabsoon kaleessas Ardas taanaan kaleessas taanaan qabsoo namni irraa hafee hin jiru garuu wal duraa duuba taate bagaas geessanii bagaarra dhuftanii waraanni adda bilisummaa Oromoo waraana kenna waraana keessan warra kaleessa harka qullaa diina biyyatti galchattu arda fala biraa dhabee qawweetti deebi'e. Qawweetti deebi'u jechuun ammoo riisorsiin biraa yookaan qabeenyi biraa samirraa gadi bu'uuf qabeenyi isaan qabannu akka ilmaan Habashaa nu dhaaluuf nu dhabamsiisuudhaaf guyyaa takkatti yookaan sa'aatii takkatti bakka kana gadi bayanii miliyoonaan guuran nuti ilmaan Oromoo warri addunyaa kanarra jiru eenyuyyuu gadiidhaa miti. Akkuma ilmi namaa dalagatutti dalagannaa akkuma ilmi namaa baratutti barannaa akkuma ilmi namaa qabeenya qabu qaban. Garuu wanni takkittiin nuti godhuu qabnu maali? Rabbiin nurraa haa qabu hamtuu afanfaajjesituu nama gara gootu yookaan kutaan amantiidhaan san bira dabarree jirra jala sararree beekuun nurra jiraata. Waraanni dirree jiru kun waraana kumaatamaan lakkaawamu. Waraanni kumaatamaan lakkaawamu kun qabeenyi isaanii nuyi qabeenya biraa alaa hin qaban. Namni martinuu wanni inni irratti murteessuu qabu. Ani eenyu maaliif biyyaa bahe maal dhabeettu biyyaan baana fide maal argachuu qaba. Gaafiin ilmi namaa mataatiif gaafatu ani maaliin dhabee biyyatiyyaa bahe maal ammoo biyyatiyyaa argachuu qaba biyyatiyya san biyya godhee ijaaruudhaaf.
utubaan biyyi sun ijaaru ka ijaarsisu jiru jira nuti ammoo utubaa san garqabnee bakka gaarii fakka gaariin gahuun dirqama lammummaa san bayachu. Wabo tax force globally ega ijaarame waggaa 3-4 deemaa jira. Wabo tax force kan wabo kaleessas gaafa gala bilisoomnee jirra yeroo jedhan san yoo bilisoomne isin yettani ani bineensaaf gaara Oromiyaan bilisoomse ijoollee yettee lubbuu isaaniitti murteessite san. Osoo kaleessa jarri sun alatti hafuu baatte yookaan ilmaan kenna sun alatti hafuu baatte arra maqama Oromoo jedhamu wanni kaamu natti hin fakkaatu. Garuu qabsoon Oromoo guyyaa shinniga awwaalamte silaa awwaalamti ilmaan shinniga awwaalan. Asha yeroo tokko noof qolchi dhiifama waliini bosona keessaa jaaljoteen dhaamsanuu dhaamuu barbaadanii kanaafuu dhaamsasanii daqiiqaa 5 takkaa caqafannu. Tole jaaljoote dhaamsa keessan dabarsaa. Tole egaa duraan dursee Inda gaamami Oromoo dhagaama. Amiin dhagaama. Ni dhagama. Inda gaama jaaljote itti fufa. tole egaa ilmaan Oromoo sabboontoota ilmaan Oromoo biyyoota garaagaraa ardii garaagaraa sa'aatii garaagaraa irratti teessanii har'a waa'een Oromiyaa yaaddessuudhaan waraana bilisummaa Oromoo gargaarsa goonee Oromiyaa humna taasifnee rakkoo Oromootti xumura goone jettanii yeroo keessa aarsaa gootanii har'a sa'aatii kana ulaa kanatti argamtan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Egaa beektan har'a qabsoon kun eessaa kaatee eessa akka geesseen beeknaa walumaan beeknaa sadarkaa har'a ishiin irra geessetti walumaan arguutti jirra. Jijjiirama kana duuba jiru ilmaan Oromoo qabsoon kun gargaarsa biraa hin qabdu faranjiin qarqaartu hin jirtu qabeenya biyya keenyaa ormatu nyaatee isumaan deebi'ee nu ajjeesutti jira. Kanaaf jijjiirama amma kammaatti dhufe kanammoo qarreen qeerroon wareegama isaan kafalaa turan asiin gaanis argaas turtanii hin beektanis gariin keessanis dhamdhumtanii argitanii warra baatanidha. Har'a immoo isinis jijjiirama fiddu jennee jijjiirama dhufee sadarkaa kanarra geenyas qeerroo dhumatu isum kaleessa dhagaa darbatutu har'a qawwee kaasee kun bosonaa waan inni gochaa jiru kan firris diinnis beeku kanaadha. Har'a waraana bilisummaa Oromoo ta'uudhaaf immoo hidhatanii bosona seenuu qofaa miti. Har'a isiniin ulaa garaagaraa teessanii wanti Oromoof Oromiyaa si yaaddessi wanti waraana bilisummaa Oromoo si yaaddessi akeekatii kaayyoo waraanni bilisummaa Oromoo qabatee ka'e kun daandii dhugaati daandii jijjiirama nuu fidu jettanii isinis waan woboo waliin dhaabbattanii iyyuu woboodha. Hidhatanii qofa bosona seenuu miti woboo ta'uuni kanaaf yaada eebbifamaa akkasiirratti walitti qabamtanii afaan faajii fi olola garaagaraatti otoo gurran kennin wareegama waraanni bilisummaa Oromoo baasaa jiru kanatti firii gochuudhaaf waraana bilisummaa Oromoo daran jabeessuudhaaf fulaa garaagaraatti walitti qabamtanii egaa har'a fulaa kanatti argamnee waliin haasa'uutti jirra. Jijjiirama guddoo fiddu jennee teegna rakkoolee hedduu keessa jirti Oromiyaan jaalsaamiyaan waan baay'ee dubbataniif isaan sagal sa'aatii keessan sababa kanaatiif hin gubu waanan dubbachuu ka'e waan guddoo waan onnee nama raasti waan dhugaa qabatamaa diida jiru kaasanii tuttanii dubbataniiru. Ani egaa dubbiin nuti afeedhaafeetti sagalummoo sin dhageessisuudhaaf ammaleedha waan baay'een dubbatameera. Asitti dhaabbachuun qabu waan guddoo hojjechuudhaaf deemtanii ardii guutuu ardii addunyaa kanarra Oromoo jiru qarreen qeerroo sochoostee jijjiirama guddoo tokko seenaa hojjechuu hin danda'u. Humna sammuu qulqulluuti. Ablaaraas waan jedha sammuu qulqulluu sammuu kun taamineet hin ta'in sammuu waan garaagaraatiin hin faalamin waan ta'eef humni kun jijjiirama guddoo hin danda'a jedhamtan. Humna opportunism humna maallaqaaf faayidaadhaan jijjiiramuu humna dandaa garaagaraatiin jijjiiramuu waan ta'eef qeerroof qarreen kun itti abdannuuf itti amannuudha. Hojii guddoo hojjechuuf deemtanii hedduu qormaan hedduu gadi dhufuudhaaf deema ammallee qabsoon kun duubatti gochuudhaaf
shirri xaxamaa jiru jira gadi dhiyaatu miti. Isa kanaaf olola kanaaf otoo tokko hin jilbeeffanne inni kun yoo karaa rabbiirraa gadi dhufin alatti humna waraana bilisummaa Oromoo wanti duubatti deemu tokkollee hin jiru. Irri fedhes xaxamee wanti fedhes godhame wanti sadarkaa har'a jiru kanarraa duubatti nu deebisu tokkollee hin jiru. Abadan isa kanatti hin qabaatina ijjennoo qabatanii haatan kanarraa qilleensi sirraa sun dhufin. Qilleensi ijjennoo amma qabatanii haatan kanarraa qilleensi sirraa sun dhufin. Toltanis baddanis waraana bilisummaa Oromoo waliin dhaabbatanii waraanni bilisummaa Oromoo wareegamatti baasu kana duuba teessanii lolchiiftanii rarraga bilisummaa ejjinee jirra. Isa kanatti xumuura kan goosiftan abdii guddoo sinirraa qabna. Kanaaf tokkummaa qabaachuun wal dhaggeeffachuun wal jaalachuun namoota faffacaan fuula tokkotti walitti fidanii ittichuun gahee keessanii isa kanaaf fakkeenya gaarii taatanii warri garii kana hundeessanii sochooftanii haadha hawaasa kana walitti qabdanii fuula tokkotti walitti qabdanii yaada eebbifamaa kanarratti akka mari'annu taasisaniif galata qabdan keessan bilisummaa haa ta'uun jedha. Otoo qilleensi hin raafne otoo olola gara garaatti duran kennine otoo bira dhaabbataa waraanni keessan guyyaadhaan godinaalee Oromiyaa cufatti nama oomishaa jira. Kun cuftuuyyuu harka keessan eeggataa qarqaarsa biraan qabu harka keessan taa'ee eegutti jira. Waan nyaatuuf waan uffatuuf waan cufayyuu harka keessanii eegutti jira. Isa kalee gochaa turtan dachaa dabaluudhaan waraana keessannis aamilee hortanii waan jalqabne kanatti akka xumura goonu abdiin qaba. Diinni abdii kutannaa guddina waan inni jidduu kan gochaa turu giddugala Oromiyaa keessatti Gujii keessatti lixa Oromiyaatti fulaa gara garaatti inni maqaa jumlaadhaan bakka tokkotti bitanidha. Inni guyyaa guyyaan mana dhaatti du'u inni guyyaa guyyaan karaa irratti du'u tokko lama jennee itti boquu hin dandeenyu. Isa kana qophaa waraanni bilisummaa Oromoo olachuu hin danda'u. Sagalee uummata keessan ta'uudhaan ardii jirtan keessatti waan rakkoo Oromoo dhageessisuudhaan akka warra ollaa keenya warra Tigraay addunyaa rakkoo isaanii dhageessisan kana eenyu socho'ee waan kana cufa adda durummaadhaan qeerroof qarreen kun sochootanii adda durummaadhaan gama tokkoon uummata keessanii sagalee ta'an gama tokko waraana keessan jabeessaa akka itti fuftan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin isinitti dhaammadha. Egaa gargaarsi isin nu gootan galanni keessan hin badini waan isin nu gootan nu bira ga'a. Yoo nu bira ga'e immoo miidiyaadhaan karaa silaa isin qaqqabuu danda'u isin dhageessifna. Egaa akkamitti isa jedhu qaama ittiin biraan ga'u isin agartaniitu warri garii nu bira dhufee akkatti qaqqabu akkamitti eessatti ergina akkamitti erginaa miti. Kana kun waan ittitiiti akkatti erganiif akkatti deemu qoree mana kan keessaa waan kana keessa waan beektaniif isa kanaaf afaanichaa akkasiitiif gurran kennina. Isa kanas waan ittitiiti. Ennaa nu bira ga'e maallaqa kanaaf ergine eessa dhaqesa jedhu fiidbaakii karaa miidiyaa keenyatiin hin argattani. Barbaachisaa taanaan waltajjii akkanarratti gabaasas walii kennuu hin dandeenya. Jabaadhaa inni injifannaa bakka jiru kanaa socho'uu hin qabna. Bakka jirutti dhaabbataa dafnu isa kanatti xumura waraanni keessatti har'a marsee finfinnee handhuura walakkaatti galchee jira. Guyyaan itti cabsiisee masaraa minilik sana diigee kabaraa ijaaruu fi sirna sanas diigee sirna Oromoodhaaf ta'u gadi dhaabu fagoo hin jiru. Kanumaan isiniin jedha horaa bulaa galatoomaa ulfaadhaa tokkummaan fayyaanaa ta'a. Hedduu galatoomii jaalchotee kennaa abbaa qabsoo dhugaa rabbii halkan kanaan sa'aatii murteessaa kanaan bosona dukkana san osoo beeynu aduu san qorra qabbana san osoo beeynu yeroo keessan nu kennitanii waan hunda aarsaa gootanii nu jajjabeessuu keessaniif hedduu galatoomaa. Oromoo hedduutti isan dhageeffataa jira. Isanillee sagantaa kana karaa ta'een hordofaa akka jirtan quba qabna. Dhugaa rabbii hedduu galatoomaa ergaan isan dabarsitan gahaadha. Nuti kana caala wanti nu dubbannu hin jiru. Hanga dhumatti isa waliin jirra. Isan lubbuu teessan nu kennitanii lubbuu teessan qaalii aarsaa nu gootanii osoo barumsa qabdanii osoo sadarkaa guddaa mootummaa kana waliin dalaydanii sadarkaa guddaa gahuu dandeettanii ardha saba kanaaf jettanii bosona galtanii akkanatti nu jecha dararamuu keessaniif isanillee galati keessan galata bilisummaa haa ta'uuti. Nuti mallaqni isan gargaaru isaniif gahaa miti. Isaniif
bu'aa tokko hin buusa jenneeti miti garuu onnee isan ta'aaf isan onnachiifna jechuu fi maqaa daawwattoota kiyyaan maqaa ummata Oromootiin galalti keessan kaayyoon isan baataniif kaayyoo bilisummaatiif anaaf baatanii nu hundaaf baatanii Oromoo hundaaf baatanii kanaafuu waan hundaan ilmaan Oromoo diaasporaa isan cinaa jirraa dhugaa rabbii hedduu galatoomaa namni halkan kanaan qorra san keessa ta'ee qorra naannoo sanii hin beeknaa qorra san keessa dhaabatanii jiru dhugaa na dhagahamee boohaa ture an akka Oromoo tokkootti boohaa ture dhugaa nama dhagahama taayimni kana nu kennitanii aarsaa kana hirriba dhabdanii jiruu dhabdanii nuuf jecha ibsa kana nu kennitanii yaada kana nu kennu keessanii dhugaa rabbii hedduu galatooma galanni ummata Oromoo galanni isan baatanii bilisummaadha dhugaa hedduu dubbachuu hin danda'u miira keessa galee jira hanga reefu isan dubbattan dhugaa rabbii imimmaan kiyya qabachuu dadhabe maaliif an firaasha gaarii irra rafaa jira waan gaarii nyaataa jira sa'aatii barbaade nyaadhaa jira waan fedhe godhadhaa jira isan garuu faana qullaa nu jecha deemtanii roobni isan irratti wal ga'ee aduun isan irratti wal ga'ee nu jecha kuni hundi Oromoof jecha faayidaa keessaniif immoo osoo ta'e har'a hooggantooti OPDO caccabduu tun waan isaan argatan lafa isaan argatan VAT isaan oofan waan hundaa argatanii jiraachuu dandeettan barumsa eenyuyyuu ol qabdan OPDO amma jiruun olitti geggeessitoota biyya alaa biyya bulchan caala isanittuu irra qaba kanaafuu hedduu galatoomaa jaljoota kenna hedduu nu galatoomaa qabsaa'ota maraan isan cinaa jirra nu jedhaanii sagantaa itti aanutti jaalmarroo akka qabatanii nu dhuftan abdii qabna kanuma isaniin jedhaa jaalsaameetti isan dabarsaa hedduu galatoomaa. Tokkummaa keenya haa cimu waraanni kun waraanni bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa ka keessan cufaati waraanni kun ka gosaa miti ka gandaas ka amantaas miti waraana bilisummaa Oromooti Oromoo ta'uudhaaf qofa Oromoo kan ta'e cufti waraana kan jedhu dirqama taati rakkoolee garagaraa gungummii garagaraa waan gandummaa waan amantii waan garagaraa saaboteejii garagaraa hojii manaa diinni qopheessee har'a Oromoo keessa facaasaa jiru kanaaf otoo gurran kenni waraana kana nu baasa waraana kana nu bilisuu jettanii eega amantan jennoo kanarraa otoo hin jirin humni kun yookaan qeerroo kun jijjiirama waliin dhaabbannu waliin